Hello hordoftoota akkam jirtu nagaan koo isin haa qaqqabu. Paartii yookiin kutaa darbe keessatti imeelii waliin bannee turre. Har'a immoo yuutuubii waliin bananna jechuudha. Imeelii viidiyoo darbe keessatti haala ittiin banansinii hojjenne sana viidiyoo imeelii sana fayyadamnee har'a immoo yuutuubii bananna. yuutuubii banuudhaaf dura biroozarii yookiin immoo kan ittiin yuutuubii feesbuukii akkana waan hundumaa ittiin banattan biroozarii keessan erga banattanii booddee mata duree isaa irratti yuutuub kan jedhu barreessitanii sarchi gootu jechuudha. yuutuub jettanii yookiin youtube.com jettanii sarchi gootu. youtube.com jettanii erga sarchi gootanii inni eegdu xiqqoo amma inni isinii fidutti pilaatfoormii yookiin immoo fuula feesbuukii isinii fida. Fuula feesbuukii yeroo isinii fidetti haala kana fakkaatu argitu. Yeroo kana argitanitti sign in kan jedhu harka mirgaa kanarraa ni argitu. Sign in kan jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Sign in kan jedhu kanarratti as siqtanii kilik gootu. Sana booda imeelii isinii fida. Imeelii kana dura fayyadamaa turtan bantanii fayyadamaa turtan isinii fida. Imeelii isa viidiyoo yeroo darbe keessatti banne haala kanaan isinii fideera yoo ta'e isarratti kilik gootu. Isa hin finne yoo ta'e immoo use another account kan jedhu kana bakka kanarratti kilik gootanii barreessitu jechuudha imeelicha. Sana booda paaswoordii isaatti galchitu. Amma garuu imeelii yeroo darbe ittiin bannee turre nuu fidee waan jiruuf isa kanarratti kilik godhaa jechuudha. Sana ergan kilik godhee booddee maaltu dhufaa? Asirratti paaswoordii ittiin yuutuubii sana bannee paaswoordii ittiin imeelii sana banne nu gaafata jechuudha. Asirratti isa itti galchitu jechuudha. Osoo hin dogongoriin imeelicha paaswoordii isaa bakka kanatti galchinee next jennaan jechuudha. Sana booda imeelii asitti bantanii paaswoordii isaa itti galchitanii erga seentanii booddee gara kamitti isin fida? Gara yuutuubiitti isin fida jechuudha. Amma maal seentanii jirtu? yuutuub akkaawuntii bantanii jirtu jechuudha. yuutuub akkaawuntii yookiin immoo Google akkaawuntii jala waan jiruuf yuutuub akkaawuntiin Google akkaawuntii jala jira. Google akkaawuntiin kan akka imeelii, kan akka yuutuubii isaan kana of keessatti qaba waan ta'eef kana booda imeelii keessan fayyadamtanii haala kanaan yuutuubii keessan bantanii jirtu jechuudha. Amma maal keessa jirtu? yuutuubii keessa jirtu. yuutuubii haa ta'u iyyuu malee yuutuubii stuudiyoo yookiin immoo chaanaalii keessan babal'isaa guddisaa deemtu. Asirratti bakka kana dhuftanii create channel kan jedhu kanaan yuutuubii keessan bal'isaa deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kana kun amma piroofaayilii keessan yookiin immoo keessan jala jirtu jechuudha. Bakka kanatti kilik gootanii yuutuubii yookiin viidiyoo barbaadan sarchii yoo gootan isinii dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf faarfannaa yoo jettan bakka kanatti sarchii gaafa gootan isinii fida jechuudha. Haa ta'u malee akkaawuntii keessan keessa jirtu jechuudha. Akkaawuntii keessan keessa jirtu haala kanaan isaan kana akkaawuntii keessan keessaa bahuu yoo barbaaddan bakka kanarratti kilik gochuudhaan sign out jettanii baatu. Gaafa seentan immoo imeelii kana dura fayyadamtan yookiin immoo imeeliin ani isinii bane yookiin haala ani itti viidiyoo kana ibse fayyadamtanii bantan sana paaswoordii isaatti galchuun yuutuubii keessan seentu jechuudha. Haa ta'u malee chaanaalii keessan create channel kan jedhu kanarratti kilik gootanii bakka kanarratti maal gochuu dandeessu? Chaanaalii keessan babbareechuu, suuraa yoo barbaadan itti galchuu, maqaa keessan jijjiiruu isaan kana jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Ammaaf garsana viidiyoo biraatiin yoo isin hin galle ta'e akkamitti chaanaalii create akka gootan viidiyoo akkasuma yuutuubii akkamitti akka bantan imeelii akkamitti akka bantan isiniif hin galle yoo ta'e naquun namaa koomentiidhaanis akkasuma maltii skiil miidiyaa kan jedhu telegiraamii irratti sarchi godhaatii naquun namaa lakkoofsa bilbilaa koos duwwaa 922 48 40 24 naquun namuu dandeessu.
Itti aanuudhaan viidiyoo akkamitti akka hojjechuu dandeenyu wal wajjiniin ilaalla. Bakka kanatti click yoo gootan upload your video kan jedhu kun jirti. Viidiyoo hojjettanii lafaa qabdan bakka kanarratti click gootanii viidiyoo keessan itti galchuu dandeessu jechuudha. Haa ta'u malee viidiyoo itti galchuudhaan dura maal isin gaafata asitti chaanaalii kee sirriitti bareechii create godhii isiniin jedha. Chaanaalii keessan immoo asitti babbareechitanii create gochuudhaaf haala kana maqaa akkasuma emailii keessan haala kanaan babbareechitanii jijjiirtanii intini jechuu ni dandeessu. Garuu fakkeenyaaf kana create channel yoon jedhe chaanaalii create gochaa jira jechuudha. Haa ta'u malee kana jijjiiruu ni dandeessu yeroo itti maqaa chaanaalii keessanii. Haa ta'u malee amma fakkeenyaaf chaanaalii create goonee jira jechuudha. Kun amma maqaan ani ittiin chaanaalii kana banedha. Chaanaalii keessan jira jechuudha. Kana booda emailii create content any device jedha. Yaw asirratti YouTube koo upload yookiin viidiyoo hojjedhe upload gochuu yoo fedhe haala kanaan bakka kana click gochuudhaan viidiyoo koo create gochuu nan danda'a jechuudha. Create kan jettu kanarratti click yoon godhe egaa connectioniin harkifachaa jira. Kanaaf nu harkisiise. Okay. YouTube channel content jedha. Amma fakkeenyaaf maal fidee jira? Bakka itti viidiyoon hojjedhe sana galchu naa fidee jira jechuudha. Haa ta'u malee ani ammaaf viidiyoo bakka kanatti galchuu sin barbaanne yookiis immoo sin barsiisuuf qofa malee chaanaalii kana waan ani hin fayyadamneef yaw asitti viidiyoo galchuu waan ani hin barbaanneef X godha jechuudha. Haa ta'u malee yeroo itti aanuuf akkamitti akka viidiyoo galchan akkamitti intini jedhan wal wajjiniin kan itti fufnee ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf create kan jedhu kana dhuftanii upload video. Amma fakkeenyaaf chaanaalii erga bantanii go live new playlist new podcast kan jedhu kun sinii dabalamu jechuudha. Kun create chaanaalii erga gootaniiti chaanaalii keessan erga bal'istaniiti jechuudha. Kana gubbaarratti egaa baanariin jira asirratti kan galu. Fakkeenyaaf chaanaalii keessan kan isinii bareechu asirratti baanarii garaagaraa kan hojjetaman jiru. Isaan sana yoo barbaadan isinii hojjechuu danda'a. Naquunnamaa viidiyoo keessan akkasuma edit isinii gochuu nan danda'a. Akkasuma haala jiru hundumaa irratti isin barsiisuu waan danda'uuf wanta gaaffii isinitti uume irratti kontaaktii na godhaa. Viidiyoo keenya itti aanuun immoo akkamitti akka viidiyoo keenya itti galchinu akkamitti akka steeppiidhaan ilaallaa. Kanarraa asuma irratti xumura. Kutaatti aanutti immoo erga YouTube banattanii booddee akkamitti viidiyoo galchuu akka dandeenyu kan wal wajjiniin ilaallu ta'a. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa.